waggaa afur darbeera. Waggaan lakkaamus godaannisni sun har'a nama naasisa. Jiruu nama hedduu gaaga'eera. Ammaatiif abbaan ishii ajjeefamaniiru. Ishii waliin ijoolleen ja'a kophaatti hafanii. Kun seenaa Magartuu Addunyaati. Magartuun barattuu kutaa 4 turte. Amuru Jaboo Dobbanitti dhalatte. Abbaan ishii nama mana yaalaa geessuudhaaf otoo deemaa jiru ajjeefame. Haati ishii immoo abbaa ishii barbaachatoo deemtu ishiinis ajjeefamte. Daa'imman obbolaa Magartuu hiree haadhaaf abbaa isaanii geggeessuu illee hin arganne. Lubbuu isaanii oolfachuudhaaf gara miilli baasetti baqatanii. Amma Magartuu fi obbolaan ishii magaalaa Shaambuutti baqatanii jiruu hamtuuf saaxilamaniiru. Ishiinis obbolaan ishiis barnoota isaanii irraa adda ba'an. Waan nyaatanii bulan hin qaban. Kun sababa rakkoo nageenyaan hireen maatii Magartuufaa itti faca'edha. Warri ishii yeroo nagaan jiru harka qalleeyyii biraa gargaaraa akka turan yaadatti Magartuuni. Amma ofiifuu garatti dhiyeessanii fi kan isaan gargaaruun qabanii. Haala qaamonni tokko tokko mijeessaniin daandii magaalaa Shaambuu irratti kophee akka qulqulleessitee ittiin jiraatanillee himti. Ta'ullee wanta achirraa argattu ishiif obbolaa ishii waan jiraachisuu akka hin taanellee himti. Haatiif abbaan ishee ajjeefamanii qabeenyi jiru saamameera. Haala akkanaan jireenya wal'aansoo waggaa 4 dabarsanii har'a ga'aniiru. Maqaan koo Magartuu Addunyaa jedhama. Kan inni itti dhalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Jaaboo Dobbanitti dhalee. Yeroo sanatti yeroo rakkoon nageenyaa biyya sanatti mudate akkasuma horii reetuun baafatiin qabeenya wayyaarreen baafanne hundaas itti gannee baane yeroo sanatti waan tokko horii qabeenya tokko tunfootiin achi baane. Haalli jireenyaa yeroo sanatti bareedaa ture. Achitti horii horsiisuutiin qonna qotuutiin akkasumatti tuma jiraanna ture. Gogaa achitti qonna siin qotaa horii faan horsiisu ofirra darbanii nama gargaaraa turan. Nama akka harka qalleeyyii kan ta'anii akkasuma tokko kan hin qabne isaanirra gargaaraa turan yeroo sanatti. Re'oota 9 qabna. Horii immoo 17 qabna. Isaan fa'aa horsiisna fa'aa qonna fa'aa hin qonnatu. Qabeenya hundumaa isnee baane horiirreen uffatanii manni gubate. Yeroo sanatti manni gubate nuti immoo lubbuu keenya baafachuuf jecha qabeenya hunda isnee ofuma keenya baane biyya sanaa yeroo sanatti. Amma immoo gaasii asufnee asuma jirra. Yeroo sanatti hundi keenya walirraa adda babbaane maatiin keenya irra achumatti lubbuun isaanii akka mi'amu ta'e nuti immoo yeroo sana adda babbaane eddasii iddoo biraatti walitti qabamne gara asiitti akka dhufnu taane. Sana abbaan koos haati koos mi'amaniiru. Yeroo sanatti yeroo rakkoon sun muudame sanatti akkasuma obbolaan korree nuurree barumsarree addaan kunne barachaan turre ammaree ganaatti eegalle malee yeroo sanatti barumsa addaan kunne obbolaan korree hin baranne nutirree akkasuma barumsa isne addaan kunne turre mana nageenya sanarratti. Yeroo sana kutaa 4 fi 5 gidduutti waggaa 3 addaan kunne. Yeroo ammaa kana yuunifoormii uumamaa kan bitu asiin anis listiroon hojjaa obbolaan koo amma danda'anii kan siraafaa hojjetu. Yeroo sanatti daftarii fa'aatti bitannee barnootatti jalqabne. Taa'umarra jeen malee badaan fayyadu kan daftarii fa'aa nyaata fa'aatti bitannu amnee jalqabe malee waa galiin qabu akkasuma tokkoon itti gootan. Hangafni koo 2 eegoon koo 3 jiru. Ani kophee qulqulleessee mi'aan fa'aa kan itti bitannu isaanii. Qabeenya hin baafanne akkasuma wayyaarree kan hin baafanne horii fa'aa hin uffatte yeroo sanatti nuti immoo yeroo sanatti barumsas addaan kunne maatii keenyarree dhabne. Amma yeroo ammaa kana immoo abbaan koo dura yeroo wanti sana nama hakiimii geessaa too jiraniitu achitti mi'amee jaanii immaan koo immoo erga achitti rukkutanii immaa keenyarree nagarree nuti abbaa keenya argine malee. Isaan immoo akkasumatti warri hangafni koo kan siraa hojjetu warri xixiqqoon immoo akkasumatti mana jiru. Qabeenya waan tokko hin baafanne miti yeroo sana nuti isa ilaalee dhufattee yommuu deemtu achitti nama baay'ee faana achitti wanti taate jennu. Biyya sanatti ammatti namni hin deebine erga achi deemamee waggaa 4 ga'eera.